Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiru jireenyi maal fakkaata alhamdulillah baganaaf jiraattanii arraa ergaa xiqqoo takkaan qabadhee dhufee jira. Ergaan qabadhee dhufee jirus maal yoo jettanii du'a obboleessa keenya Sooressaa Abdataa yookiin mucaa koomedii beekamaa san jechuudha. Waa'ee mucaa san irratti xiqqishoo dubbachuu barbaada. Keessa hubannoolee qabaachuu baatu waa xiqqishoo irratti dubbachuu waan hin barbaadaa jiruufi maaliifi wanti kun baay'ee garaa waan na nyaateef irratti dubbachuu barbaadaa jira. Mucaan koomediin kun nama silaa gargaaramuu qabu. Odoo silaa gargaaramuus qabu mucaan kun gargaarsaas hin gaafanne akkuma rakkateetti jireenya biyya keenyaa ni beekamu shiroon takkittiin gara birrii 60-70 sa'aatii dura yoo hojjete sa'aatii booddee wantoota diraamaa waan koomedii garaagaraa tokko hojjechuudhaaf haadha maatii isaas jiraachisuuf akkasumas jiraachisaa jira. Waan argaterraa walitti hanga tokko qabatee maatii isaa gargaaraa ture. Maatii isaa gargaaraa ture akkuma maatii isaa gargaaraa tureeni wama xiqqoo argatu kanarraa maatii isaa gargaaraa ture. Garuu abjuun isaa dhugumuu hin dandeenye. Maaliif mucaan kun amma sirba wayii qopheessaa jira, xumuree kilibbii wayii gadhiisuuf qophiirra jira. Mucaan kun hoteela inni keessatti ajjeefame san dura wallisaa mulu eenyuti. Wallisaan tokkolleen hoteeluma san keessatti ajjeefame jechuudha. Maaliif ilmaan Oromoodhaa kan ittiin ajjeefamaa jiru yookiin bakka hojii isaanii yookiin yeroo karaa deeman jechuudha. Akkuma Hacaaluu Hundeessaatiif haala mijeessanii akka inni du'u jechuudha. Eessaa hanga eessaatti wal jaalanii ajjeesanitti mucaan kunillee wama guyyaa san lubbuu dhabe malee maaliifi waamuma kana dura itti qophaa'amee haalli isaa xumuramee akka inni du'uuf maala innillee walitti qabamee haala akkasiitiin ajjeesan jechuudha. Mucaan kun amma hoteela san keessa hojjetaa hoteela saniitii jaan odeeffannoo kan dhagootti. Amma namni tokko jaalalleetu yaamee achitti jaalallee wal affeeranii achitti du'ee jaan. Amma immoo nama tokkorraa gara keessaatti yeroo odeeffannoo gaafannutti mucaan kun hojjetaadha, achi keessa hojjetee ani yeroon joosaa dhaga'u baay'ee na gaddisiise. Mucaan kun siyaasaa tokko keessaa hin qabu. Odeeffannoo akka dhageenyan namaa wal lolan qabu. Inni deemee nama taphachiisee akka buzeefaatti nama taphachiisee nama kofalchiisaa wama ergaa dabarsu haasa'uudha malee siyaasaa keessaa harkaan qabu. Amma kana warra siyaasaatti ajjeese jennamu diinaat ajjeese jenna. Diiniin ajjeefne warruma achi eeggadda boobusantu ajjeese. Waa'ee mucaa kanaa silaa qoratamee waan jala bu'amu ta'ee warra hoteela keessa isaa wajjin hojjetu namni ajjeese yookiin hojjettootuma hoteela san keessa yookiin ammoo haala mijeessanii fi namni alaa dhufee ajjeesu hin jiru hoteela keessatti. Hoteela guddaa abbaa urjii meeqaati, kaameeraa qaba, eegduu sikuriitii qaba. Diinni tokko alaa ol seenee mana keessatti akkamitti nama ajjeesa? Namni tokko kophaan hojjetu hoteela keessa dabareedhaan hojjeta. Inni kun yoo nyaata kannee inni kun qodaa kaasa, inni kun xarabbeessaa qulqulleessa, inni kun bakka nyaataatti dhiyeessa. Inni nyaata dhiyeessu sun nama tokko qofaa miti, dabaree wal harkaa fuudhanii dhiyeessu. Haalli itti ajjeefame mucaan kun akkami ajjeefamee achitti argamuusaa? Hoteeluma san keessaa haalli mijeeffamee fi ajjeefame malee mucaan kun ajjeefame malee diinni alaa dhufee isaa ajjeesan jiru. Warreen hoteela san keessa jiru wanti kun silaa waan sirriitti qoratamee ta'ee dhiigni mucaa kanaa bahuu danda'a. Maaliif warreen hoteela keessa wajjin hojjetan san malee namni isaa ajjeesee diinni alaa dhufee mucaa kana ajjeese hin jiru.
akkasiin isin ijaa Oromootiya viidiyoo tana share godha nama biraan illee gaa dhiiga obboleessa keenya kanaas rabbi akka nu baasu abdii qabna wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa inshallah ta'ala hamma dhumaatti wajjin jirra yaada qabaatanis koomentii jalatti nu barreessadha ani nama arrabsoo doon taane garuu baay'ee ni rafadde yeroo nu waa'ee mucaa kana argu mucaa miskiina jireenya mataa isaa deemee jiraachisa jireenya Itoophiyaan beeytani kuni siyaasaa keessa harkan qabu maalii keessa harkan qabu Oromoon walirratti hin ka'inaati wal jajjabeessaa wal cinaa dhaabbadhaadha tokkummaa keessanis akkuma kana duraatti tufaadha isa darbeerraas baradhaadha yoo mana keessan isin eegane namni isin eeguun jiru wal eeggadhaa wal jajjabeessaa wajjin jirraa gadaan gadaa bilisummaatiif ulfaadhaan isinin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yooyyaa nagalatoomaa baay'een isin jaalladha ulfaadhaa mucaan kun amma hoteela san keessa hojjetee ofis of gargaaraa maatii isaallee gargaaraa cinaatti ammoo hojii koomedii isaa fi wantoota tokko waan nama kofalchisu hojjetee maatiillee jiraachisaa ofiifillee kiraa manaa kaffalatee jiraachaa jira jaan garuu hoteela san keessatti ajjeefamuun isaa baay'ee waan nama gaddifamu baay'ee waan nama gaddisiisu magaalaan Finfinnee san magaalummaa teenya garuu biyya teenya olkaa Oromoo fi gootonni Oromoo kuma dhibba meeqaan kan lakkaa'amu biyyuma keenya Finfinnee irratti dhumaa jiranii amma mucaa kana kan na dhibe kana dura maaltu ajjeese jechaa jirtan mucaa kana namni ajjeese Oromoodha silaa jala buutanii wanti kun qoratame namni mucaa kana ajjeese Oromoodha maaliif yoo jettan yeroo hunda abbaan barbaade si ajjeeseetuma maalii ajjeese maaliitu ajjeese namni ol fixaa jiru Oromummaatu ol fixaa jira saba keenya Oromootu ol fixaa jira magaalaa Finfinnee keessattis hinaaffaarraa kan ka'e wama tokkorraa kan ka'e jaalallee walii jaallachuullee haa ta'u wama tokko irratti hinaafumoo irratti kan wal fixaa jirtu Oromoodha Oromoon garuu obsa silaa godhattee bareedaadha saree wal nyaattu waraabessa ofirraan dhorkitu jette Oromoon keenya kun silaa wal nyaachuu dhiisanii wal qabatanii wal jabeeffatanii Finfinnee san keessatti haa ta'u eessattuu haa ta'u harka wal qabatanii wal jabeeffatanii lafa ol ka'aa kanallee gargaaranii silaa haala akkasiitiin Oromoon guddachuu dandeessi nama meeqaatu dhume jamaa yoo gaafatte maaliitu ajjeese diinaatu ajjeese maaliitu ajjeese aboo diinni nama ajjeesaan jiru Oromoo islummaatu wal miidhaa jira Oromoo waliin miidhina ta'a mucaan kun silaa qoratame namni ajjeese Oromoodha hojii isaa ittiin haaftanii koomedummaa isaa ittiin haaftanii mucaan kun achi haadha gargaarataa maatii gargaarataa maatiin odoo achi harka isaa eeggattu fuudhanii reeffa isaa mucaa kana fuudhanii Wallaggatti geessanii haala reeffatti geessan jechuudha Oromoon garuu waan akkana dhiisaa maalii fi warri waan akkana hojjetu irra hojii kana irratti bobbatanillee hojii kana irraa qusadha maalii fi akkuma kana duraatti tokkummaa keessan jabeessitanii itti fufaa malee walirratti ka'uun kun nun baasu akkas isinin dhaamsa kana share godhaa waliin gahaadha warri yaada qabaatanis koomentii jalatti viidiyoolee ajaa'ibaa kana qabannee dhufaa jirra yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo pirankii garagaraa koomedii garagaraa wantoota garagaraa qabannee dhufaa jirra inshallah yeroo jedhu wal cinaa dhaabbannaa wal jajjabeessina itti nuuf barbaada yuutuubiillee akkuma kana biraatti sheeris gurgurina laayifs gurgurina dhumaan jirra waan haaraa gabaatanis koomedii jalatti nu barreessaa wal jabaadhaa wal jajjabeessinaa gadaan godaa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah as geenyee jirra. Namaan shawus oo laayik godhaa iskaa godhaa koomentiilee jalatti nuuf kennaa yaadni keessanis nu jabeessaa wal jajjabeessinaa amma dhumaatti wajjin jirra. Onlaayinii sooshaal miidiyaa kanarratti waan baay'ee nama dhibu. Eegame akkamitti jaalalaaf jecha beeyti. Miidiyaa kanarratti ijoolleen durbaas immoo ba'u dhiirris immoo ba'u tarii jaalalli kun nama bohaachisaa. Asirratti yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Akkam gara biraa nagaa qabdan fayyaadha jirtan baganaaf jiraattan jiraachuu waan guddaadha. Jaalalli tun baay'ee dhuguma nama bohaachisti. Mee koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni silaa gurguddaa beekamtii qabu kanaatu miidiyaa irratti dhagee bu'aa. Safuu abbaa baraa jette jalini safuu natti fakkaate hin beekne garuu an jaalaltii waan nama bohaachistu. Akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah baga jiraattanii jiraachuun waan guddaadha. Tamaam shawus dhufnee jirra. Yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo babbareedu ajaa'ibaa takka qabannee dhufaa jirra. Viidiyoon tunis viidiyoolee koomodoota garaagaraa kana qabannee yeroo gabaabaa keessatti dhufaa jirra. Wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa amma dhumaatti wajjin jirra. Tamaam shawuu laayik godhaa koomentii jalatti kannaa subscribe nuuf godhaa yaadni keessanis nu jabeessaa wal jajjabeessinaa amma dhumaatti illee wajjin jirra. Ulfaadhaa galatoomaadhaa yaada yoo qabaattanis koomentii jalatti nuuf barreessaa. Sinii galatoomaa.